Tole daawwattoota keenya bakka jirtan hundatti ashamaa isiniin jenna. Oolmaa fi bultiin isin nagaya. Ramadaanaa wajjin akkam jirtan? Dhiifamaa gaa halkan edaa qophii isin dabarsuu hin dandeenye. Maaliif qophii biraatiinis qabamoo waan taaneef akkasuma ammallee halkan boqonnaa keenya waan ta'eef qophii edaa isin dabarsuu halkan edaa isin dabarsuu hin dandeenye. Saniifuu gaa dhiifama isin gaafanneeti turre. Ammallee irra deebinee dhiifama isiniin jenna. YouTube'n keenya akeekkachiisa tokko malee guyyaa 90f strike jira nu jalaa seeneeti jira. Saniifuu gaa dhiifama guddaa isin gaafachaadha. Oolmaa keenya ka guyyaa har'aan tanaatiin isinitti himuudhaaf tattaafadha. Hamma dhuma qophii keenyaatti kana waliin turtan gabanumaan isin afeeraadha. Itoophiyaa keessatti Profeesar Mararaa Guddinaa paartiin biyya bulchaadhaa jiru lameen ifi wal dhabuun biyyattii garamitti biyyattii gara kufaatiidhaatti kan oofaa jiru ta'uu Profeesar Mararaa Guddinaa dubbateeti jira. Haasawa Profeesar Mararaa Guddinaa dubbate kanaas kan itti aansinee isin dhiyeessuudhaaf jiran ta'uu gabanumaaniin isin hubachiisa. Itti aansee guyyaa kaleedhaa guutuu biyyattii keessatti hiriirri deeggarsa Abiyyi Ahmad Ali Oromiyaa keessatti gaggeeffameeti jira. Hiriiruma kana fakkaatuun naannoo Amaaraa keessatti hiriirri balaleeffannaa Abiyyi Ahmad bal'inaan gaggeeffameeti jira. Akkuma jalqaba isin himuudhaaf tattaafadhetti Profeesar Mararaa Guddinaadha. Mootummaan biyya bulchaadhaa jiru bakka lamatti gargar dhoohuun isaa biyyattii gara kufaatiidhaatti deemaa jira jechuu dubbateeti jira. Itti aansee Geetaachoo Raddaadha inni gaamaasitti argaa jirtan kun pirezidaantii mootummaa ce'umsaa kan naannoo Tigraay pirezidaantii Geetaachoo Raddaadhaati. Hidhamtoota siyaasaa TPLF magaalaa Finfinnee irraa fuudhee gara Maqaleedhaatiin wayita deemaa jiru isin daawwachiifna. Kanuma wal qabatee hidhamtoota siyaasaa adda bilisummaa Oromoo mana hidhaadhaatti gallakkisuu dhabuun mootummaadha. Maadha waan jiru dhaas waan gurra isin buufnu qabna. Itti aansee biyyattii keessatti namni miliyoona 51 beelaan dararamaa jiraachuu dhaabbanni OCHA jedhamuudhaan beekamu UNHCR addeesseeti jira. Kanumaan wal qabatee hidhattoonni Somaalee liyyuu poolisiin Somaalee har'a guyyaa kurnaffaadhaatiif naannoo Afar irratti lola guddaa gaggeessaa jiraniin wal qabatee daandii baaburaa magaalaa Aayishaatti addaan kutanii sibiilallee manatti guurratanii jiraachuu kanaan baaburiinis addaan citee jiraachuudhaa fi akkasuma karaan makiinaallee addaan citee jiraachuun himameeti jira. Ministeerri Haajaa Alaa Yaman Itoophiyaa dhaqee Itoophiyaadhaatti Itoophiyaan daandii misoomaa kan isin gaggeessaa jirtu irratti biyya Yaman isin deeggarra jechuu dubbachuudhaan wal qabatee mootummaa Masriidhaa warreen Yamaniidhaa kanneen biyyoota garaagaraa irraa biyya Masrii dhufan akka biyya isiidhaa hin seenne godhuu irrattis gabaasa qabna. Pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Tiraampiin guyyaa har'aan tana magaalaa Niiyorkii seeneetii jira. Gaa kanaan guyyaa boruu yookaan ganama boruu mana murtii magaalaa Niiyorkiitti dhiyaachuudhaaf jiraata. Gaa daawwattoota keenya gabaasni irraa qabnu kana gabaasa kana isin dhiyeessuudhaan duratti Oromiyaadhaa fi biyyoota ollaa Oromiyaa akkasuma biyyoota gaanfa Afrikaadhaa jiddugala bahaa Saudi Arabiyaadhaa fi Yaman biyyoota jahan Khaliijaatii fi akkasuma biyya Lubnaan dabalatee biyyoota Awurooppaadhaatii fi Ameerikaa Kanadaadhaa fi Awustiraaliyaa akkasuma biyya Saawus Afrikaa dabalatee warreen teessanii nu daawwachaa jirtan. Salaaminni keenya kaa'onni irraa buqqee bakkuma jirtan hundatti isin haadha qabuu isiniin jenna. Qophii keenya gaamma YouTube'n keenya akkumaan amma isin himuudhaaf tattaafadhetti osoo akeekkachiisa tokkollee nuuf hin kennin ji'a sadiif uggura nurra kaayiniiti jiranii wanti kun maaliif akka tahee wanti beeknu hin jiru. Meegaa wanna kana jala deemnee kan hubachuudhaaf jiran ta'uu gabanumaanii isin hubachiisa. Fuuluma beejii Facebook keenya irratti kan nu hordofuuf hin dagatinaa isiniin jechaadha. Itti aansee guyyaa kaleedhaa guutuu biyyattiidhaa keessatti hiriirri deeggarsa mootummaa Abiyyi Ahmad bal'inaan gaggeeffamaati oolee uummanni Oromoodhaa baha Oromiyaa jiddugala akkasuma Wallagga Boorana Gujii bakki takka osoo hin hafin Wallo
Finfinnee magaalaa Adiribiyoo magaalaa Dirree Dhawaadhaa kanneen keessatti qofa hiriirri gadi hin geeffamne Oromiyaa immoo naannolee biraa hunda keessatti hiriirri guddaan guyyaa kaleedhaa kan Abiy Ahmad deeggaru gaggeeffamaadhaati oolee. Kanarratti gaa mootummaan magaalota hedduu keessaa uummata ganama subii bariisaadhaan makiinaadhaan dirree waltajjiidhaatti guuraadhaa turuu isiidhaatis gabaasni Oromiyaa bakkoota garagaraa nu dhaqqaban ni addeessanii gaa guutuu Oromiyaadhaatti Abiy Ahmad hiriira bahuun sababni isaa maali wanti jedhu dhugatti sababa waan nama ajaa'ibsiisutu biyya keenya keessatti deemaadhaa jira. Warri Amaara Abiy Ahmad yookaan isaan gaa Oromoo jedhanii Oromoon biyya bulchuu hin dandeessu aangoo gallakkisuudha qabaa. Warri aangoo biyyattii bulchuudhaaf muuxannoo qabu isaan nuyi waan ta'eef nuti aangoo harkaa fudhachuudha qabna malee Abiy Ahmad biyyattii bulchuu hin qabu jechuudhaan mormii guddoo dhiyeenya kana kaasaa jiraachuu isaanii yeroo garagaraatti isinii gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Kanaan gaa wal qabatee warri Oromoodhaatiis Abiy Ahmad aangoorraa haa bu'u jechuun Oromoon aangoorraa haa bu'u jechuu keessanii waan ta'eef kana Oromoon hin fudhatu jechuudhaan hiriira guddaa yaamanii hiriira guddaa yaaman kana akkuma ammaasitti argitan kana halkan gurraacha uummata baadiyyaalee fogoorraa bakka silaa hiriirri itti gaggeeffamutti walitti guuree mootummaan dirqiidhaan uummata baasee akka guyyaa guutuu mootummaa Abiy Ahmad yookaan Abiy Ahmad deeggaraa oolan godheeti jira. Gara hiriirri guyyaa kaleedhaa magaalota Oromiyaa keessatti gaggeeffame kuni dhaadannoon isaan dhageessan maaliif maal fakkaata mee waa xiqqoo gurra isin buusetti walitti deebina. Bitootessi 24 akka Itoophiyaatti yerootti qeerroo fi qarreen uummata Oromoo dhiiga isaanii dhangalaasuun jijjiiramni haaraa akka galmaa'u taasise ta'uu ni yaadatama. Bitootessa har'a bara 2010tti muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad gara aangootti dhufuun seenaa uummata Oromoo keessattis taatee haaraa yerootti galmaa'edha. Waggoota 5 darban keessatti hojiilee gurguddoo biyyarra darbee ija addunyaa harkisuu danda'u gaggeessummaa muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmadiinis raawwatameera. Kanuma sababeeffachuun guyyaa har'aa akka naannoo Oromiyaatti hiriirri deeggarsaa haala ho'aa ta'een gaggeeffamaa ooleera. Akka magaalaa Shaggarittis istaadiyoomii Sabbataatti hiriirri deeggarsaa haala ho'aa ta'een gaggeeffamaa ooleera. Hiriira deeggarsaa kanarratti kan argaman sadarkaa itti aanaa pirezidaantii kantiibaa bulchiinsa magaalaa Shaggar Dr. Tashoomaa. Tole amma gaa hiriira Oromiyaa keessatti gaggeeffame guutuu Oromiyaa keessatti hiriirri kun gaggeeffame guutuu Oromiyaa gaa isin daawwachiisuun dhugatti ni ulfaata. Kana waan ta'eef haguma tokkodha isin daawwachiisuudhaaf tattaafadhee guutuu Oromiyaa keessatti hiriiratu waamame. Akka Abiy Ahmad aangoodhatti dhufeen 2018 Abiy Ahmad aangoodhatti dhufee uummanni Oromoodhaa bahaa fi lixaan kaabaa fi kibbaan jiddugalaan keessaa fi alaan mootummaa Abiy Ahmad deeggaree ilma Oromoodhaa ilma abbaa gadaatu aangoodhatti dhufe jechuudhaan uummanni Oromoodhaa ifitti simatee osoo oolee hin bulin gaa Abiy Ahmadiis paartiilee siyaasaa ala akka qillee lukuutti alatti wal dhalaa turan biyyatti deebisee akka biyyatti jiraatan godhe eeguma gaa paartiilee siyaasaa hedduun biyyatti deebi'anii Abiy Ahmadiis haala isaa jijjiirrachuu eegalee gaa paartiilee siyaasaa hedduun ala kanatti ifiifuu wal mormaa wal nyaachaadhaa turan mormii isaanii biyyatti deeffatanii biyyattillee osoo guyyaa tokko waliif hin galin osoo guyyaa tokko waliin ta'anii ibsa tokko waliif hin baasin osoo guyyaa tokko uummata Oromootiif kanaa fi kana hojjennanii karoora hin baasin arguu isaaniitiin wal qabatee Abiy Ahmad gara warra Amaaraa gaa isa tumsuu keessatti tokkummaa agarsiisanii turanii sadarkaa artistootaan qabee dubartoota shamarraniin haawwaniin dhiira manguddoon isaanii guututti Abiy Ahmad tumsuu irratti bobbahanii waan turaniif Abiy Ahmad akkasumatti Oromoo lafatti dhiisee gara warra Amaaraa tarkaanfateeti ture. Gara warra Amaaraa gaafa deemu gaa achirraa Oromoon itti dallanuudhaatu dhufe. Oromoon dallanuun
Abiy Ahmedii fi Oromoo addaan fageessuudhaatiitu dhufe. Lakkuma Oromoonii fi Abiy Ahmed addaan fagaachaa deemaniin inninis tarkaanfii Oromoo irratti keessattuu qeeroo Oromoo irratti fudhatu warreen polotikaa Oromoodhaa gaggeessan irratti fudhatu itti fufee cimsaadhaa deeme Abiy Ahmedii. Kanaan wal qabatee gaaddi bilisummaa Oromoo guutumaan guututti manneen hidhaa garagaraatti takashamuudhaa fi akkasuma warri KFO'dhaa hooggantoonni isaa Jawaar Mohammadii fi Baqqalaa Garbaatii fi kanneen biroo manneen hidhaadhaatti takashamuudhaatiitu dhufe. Artistiin Oromoo beekamaan jaalatamaan Hacaaluu Hundeessaa ajjeefamuudhaatiitu dhufe. Kunigaa ofee Abiy Ahmedii fi uummata Oromoo addaan fageessaadhaatti dhufe. Kanaan gaa mootummaanis ija guduunfatee paartiilee siyaasaa Oromoo isa waliin dhaabbachuu dhabuudhaa fi akkasuma isarratti uummata kakaasuudhaaf tattaafachuu dhaatu jira waan jiruun paartiilee siyaasaa Oromoo guutumaan guututti eega karaa rameessee aktiivistootaa fi akkasuma qeeroo Oromoo irratti tarkaanfii cimaadhaatiitu fudhatame. Manneen keessatti nama gubuudhaa fi biyyarraa nama baasuudhaa fi godaansaa fi hidhaan sadarkaa dhaabbileen garaagaraa akka isaan ibsaadhaa jiranitti namoota 100,000 oliitiitu qeeroon Oromoo qoftiin manneen hidhaa garaagaraa keessatti argama jechuu yeroo garaagaraatti dubbataa turuu isaanii isin gabaafneeti jirra. Osoo akkanatti kanaan deemaa jiru Amaaraa waliin ammoo Abiy Ahmed michoomina uumee osoo Itoophiyaa takkittiidhaa fi Itoophiyaa akka Minilikitti ijaaramtee jiraattu waliin uumna jedhanii osoo waliin shubbisanii warreen sabboontoota Oromoo eega hidhaan takashee fixee warra TPLF kanneenis balleessuudha qabnaa warreen biyya sabaa fi sablammoota hundaaf raabsuudhaan biyyumaahu akka isiin hegeree dheertuu hin qabaanne godhan jara kana jechuudhaan warra TPLF irratti bobbahanii lolli TPLF irratti deemaadhaa ture ganna lamaaf achitti gaggeeffamaadhaa ture. Boodarratti lolli suni osoo TPLFis injifatamtee achirra lafarraa hin badin osoo warri Amaaraatii fi Abiy Ahmedis kaayyoo qaban warra TPLF irratti hojiitti hiikuu hin danda'in lolli sun dhiibbaa warra Ameerikaadhaatiin dhaabbate. Lola dhaabbate saniin gaa akka sila Abiy Ahmed fedhutti lolli haa dhumatu malee garuu immoo akka warri Amaaraa fedhutti lolli san waan hin dhumaniif warri Amaaraa deebi'anii Abiyyiin wal afaan garagaluudhaatiitu dhufe. Warri TPLF haslaa waliin irratti duulaadha ture sun osoo isaan barbadaa'anii lafarraa hin badin akkamiin lola dhaabdaa lola dhaabuun haafu ammas akkamiin deebitee isaanii wajjin wal araramtaa waan jiru irratti hedduu wal qabanii gaabooda irratti wal afaan garagaluudhaatiitu dhufe. Wal afaan garagaluu kanarratti gaa Amaarri isaan akka jechaadha jedhanitti nama 20 ol Oromiyaa keessaa qabna. Namni 20 nuti Oromiyaa keessaa qabnu kun mirgi isaanii bifa referendamiin eegamuu fi qaba. Dirree Dhawaa keessatti, Adiree Biyyoo keessatti, Burraayyuu keessatti, Adaamaa keessatti, Asallaa Roobee keessatti, Finfinnee keessatti jechuudhaan yaa'ii jeequmsa guddaa kaasaniiti turanii osoo isaan kana akkanatti deemaa jiranii warri amantaa Ortodoksii bakka lamatti addaan dhoohanii gaafa warri amantaa Ortodoksii bakka lamatti addaan dhoohu Oromoodhaa fi Amaaraatti jechuu kiyya. Warri Amaaraa gar tokko godhanii Abiy Ahmed bira deemanii Abiy Ahmediin warra Oromoodhaa kanurraa fottoqa kana balaaleeffachuu reebuu qaqqabdee hidha guuruu waan jiru isa gaafatanii turanii wanni takkittiin inni gaa afaan isaatii isa baatee gaafa sanii uummanni kun afaan isaaniitiin dubbachuudhaaf mirga qabanii amantiis aman isaaniitiin babal'ifachuudhaaf mirga qabanii afaan keessaniin amantii hin babal'ifatinaa jee dura dhaabbachuu hin danda'u jechuu qofaatiitu Amaara kiristaanas tahee musliimas tahee saba Amaaraa guutuutti Abiy Ahmed dura akka dhaabbatan godhe sadarkaa gaa'inumaa waraanaahu naannoo magaalaa Finfinnee kiiloomeetira 550 hin fagaannetti leenjifatanii magaalaa Finfinnee qabannee aangoodhaa harkaa fuunaa bakka jaan eegahaniiti jiranii. Amma achi geenyaan eega dubbiin achi geesse aangoo Abiy Ahmed harkaa fuudhuun Oromoonis keessattuu fayyadamtoonni yookaan warri paartii PPdha kanneen Abiy Ahmed deeggaran gaafa Abiy Ahmed aangoon achirraa fuudhamtu aangoon tun Oromoo harkaa fuudhamti. Oromoon ammas deebii haaraan gabroomuudhaatu dhufa. Gaa sa'a ati dhagaadhaan darbitee hambiti gaafa cabsiti nuti Abiyyi tuffachuudhaatiitu Amaara haaraan kaasee aangoo isaan harkaa fuuna jechuudhaatti isaan kaase jechuudhaan isaanis duuba deebi'anii uummata Oromoo dammeeffachuudhaatti ka'anii uummanni Oromoo nagaa akkuma hundi keenya waliin yaadannu waggoota 4 dabran kana ni ajjeefame ni reebame ni doorsifame akka silaa hin barbaachifne hundaatu irratti hojjetame. Mootummaan akka mootummaadhaatti guyyaa tokko wanna ganna 4 hojjetame kan uummata Oromoo nuutu balleessee mootummaa
mootummaatu balleesse baartii biyya bulchaa jiru balleesse osoo jee guyyaa tokko dhiifama hin gaafatin ammas deebi'anii uummanni Oromoo akka nu tumsu jedhanii uummata Oromoo akkumaan amma isin agarsiisu rabsataafadha kanatti halkan gurraacha manneen isaanii keessa guuranii hiriira Abiyyi Ahmadiif akka inni bahu godhaadhaati oolanii kanaan gaa hiriirri guddaadhaatu gaggeeffame. Hiriirri kun maaliif gaggeeffame? Abiyyi Ahmad deeggaruudhaaf. Abiyyi Ahmad deeggaruuf hiriira kana gaggeesse Oromiyaa. Hiriirri akkanaa kun Soomaaliyaa keessatti, Afar keessatti, Benishanqol keessatti, Hararii keessatti, Gambeellaa keessatti naannoo Amaaraatti gaggeeffame gadi hin geeffamne. Eessatti malee Oromiyaadha malee. Oromiyaa qofa keessatti uummanni miliyoonota lakkaa'aman hiriira bahanii Abiyyi Ahmad deeggaran. Eenyu kan isaan baase baartii badhaadhinaatu akka isaan hiriira bahan isaan godhe. Biyya ma jirtu akka Itoophiyaadhaatti osoo biyya takka keessa waliin jirru warri naannoo Amaaraa akka isaan agartan kanatti hiriira bahan. Hiriira isaanii kana mee dhaggeeffadhaa waanuma isaan jedhan. Amma gaasitti wakkaa waliin argaadhaa jirru kun hiriira naannoo Amaaraatti gaggeeffame. Hiriirri naannoo Amaaraatti gaggeeffame kun dhugatti hiriira guddaadha. Hiriira kana mootummaan naannoo Amaaraa quban qabdu jechuun hin danda'amu. Garuu asii gara Oromiyaadhaati hiriira deeggarsa Abiyyi Ahmad mootummaa naannoo Oromiyaadhaatiitu hiriira bahuu qabdanii jechaadhaan uummata hiriira baasisisee garuu uummanni Oromiyaa keessatti hiriira bahan Abiyyi nuuf haa jiraatu, Abiyyi tuquun nu tuquudha, Abiyyi dura dhumna waan juutu Oromiyaa keessatti hiriirri bahame. Naannoo Amaaraatti immoo hiriirri bahame Abiyyiin baduu qabaa. Abiyyi daawun kan nuti ammaan dura jechaadhaa ture isaan achi ja'anii amma gaafone akka keessa beeytoonni dhimma Itoophiyaadhaa warreen xiinxalan ja'anitti naannoon Amaaraatii fi naannoon Oromiyaadhaa bulchiinsa Abiyyi Ahmad irratti tokko Abiyyi Ahmad faasuudhaan inni kan Abiyyi Ahmad balaaleffachuudhaan hiriira adda addaa walirratti yaamuun biyyattiin kara kufiinsaatti yookaan siyaasaan Abiyyi Ahmad Ali hoogganaadhaa itti asiin gahe gara kufaatiidhaatti dhufaa jiraachuu isiidhaati namatti agarsiisaa jedhanii keessa beeytoonni hedduun dhimma kana xiinxalan waan kana dubbachaadhaati jiranii. Kana maaltu fide warri Amaaraa Abiyyi Ahmad nu tolfatee nu guddisee nutu karoora baasee maabbii nuti tuqannee akka inni fi achi taa'ee nuti akka isa duubaan biyya bulchinu osoo isaan jedhanii isa eegaadhaa jiranii inni immoo baankii jiddugala biyyattiidha harka galfatee waraana harka galfatee sukuritii harka galfatee miidiyaa harka galfatee Amaara waan takkaan malee dhiisuun isaa Amaara hedduu dalansisee gaafa ammaan tana bahanii hiriira irratti gaggeessaa jiran ta'uu argaadhaati jirra. Amma ala kanattis akkasumatti wal gurmeessaadhaa irratti hiriira bal'aa irratti gaggeessaadhaa jiranii. Gaa bifuma amma itti fufaa jiran kanaan biyya keessattii fi alattis hojii diblumaasiinis hiriira mormiidhaatiinis Abiyyi Ahmad irratti hiriira yeroo dheeraadhaaf gaggeessinaan biyya san laamsheessuu sadarkaa maaliif akkuma Oromoon ganna 2013 14 15 16 17 hamma 18 hiriira addan hin cinne biyya keessaa fi biyya alatti osoo gaggeessu mootummaa wayyaanee jilbifachiisee akka isaan kophee malee biyya isaaniitti galan goote sanitti Amaarrinoo Abiyyi Ahmad fashalsuudhaaf yookaan bulchiinsa isaa akka inni dadhabee kufu godhuudhaaf tattaafachaa jiraattu isaaniitti argaadhaa jirra. Gara Oromoodhaatiin ammoo Abiyyi Ahmad kufu jechuun Oromoon kufuudha waan ta'eef gabrummaa ganna 136 tabiraa jala kufuudhaatiitu dhufuudhaaf jiraata waan ta'eef dhumnee banna malee Abiyyi Ahmad harka aangoo fuudhuun Oromoo harka aangoo fuudhu waan ta'eef kana hin hayyamnu hin fudhannu jechaadhaa jiranii kun asii wayita akkanatti kana didu kun asii wayita aangoo fuudhuun kabajaa asii mormu booda deemee waliin bu'insa saba lameenii kanaatiitu dhufuudhaaf jiraataa jechuudhaan sodaa hamaadhaatiitu jira. Kanaan gaa Oromoon yoo xiqqaa guddaan bahaa fi lixaa kaabaa fi kibbaa
والديجرة والتمسة والإنابته هم أمارة خكرت والجرميسة بيتي أوروميا قفاف أما داون مالي جان كنا أما إنسان دادنو إنسان يون في خا قرطته أمريكا راتيس دادنو إنسان قرارا جيران كندا راتيس دادنو إنسان قرارا جيران بيخيرتي دادنو إنسان قرارا جيران مقالين تيني چران جيراني daga habur qallaafon teenye chara hinjirani yookaan hoo samaran teenya yookaan hoo beneeshaqol gambeellaan keenye chara hinjirani wanni isaan jechaa jiran biyyoota oromiyaadhaati magaalaa dirree dhawaadhaa muduratti himatanii turanii magaalaa adiree biyyoodhaa akkasitti himatanii burraayyuu akkasitti himatanii asallaa roobee akkasitti himatanii magaaluma gurguddoo oromiyaan nin qaba jettu adamaadhaa fi magaalaa finfinneedhaa teenyaa magala Amarati jechaadha waan jiranii amma gaa isaan osoon Abiy Ahmed hin tahin namni gaamme hedduun yoo ummanni kuni Abiy Ahmed aangoo irraa kaasuu deema jee garii gowwomsu jiraate kuni waan ammaan tana dura bara jaarraa 18ffaa keessa hojjetameetu ammallee hojjetamuudhaaf deema malee wanni biraa tokkollee hojjetamuudhaaf hin deemu Oromummaa asitti OBDOdhaa fi bilisiginnaa waboodhaa fi shaneedhaa fi maal maqaa adda addaa keessa mukaansan akkanatti tokkoon dhawaa kan fi firoonfachaadha guyyaa kana haasawa boruu barraaqaadha godhe tokkoon dhagee sila amma akka isaan amma barbaadanitti osoo immoo woboon halkanii guyyaa lola Abiy Ahmed irratti gaggeesse maaliif hanga woboon kurfaayee achii dambidolloo fi naqamtee fi maali shaaqalamutti isaan Abiy Ahmed irratti lola woboon gaggeessu kana sababsatanii aangoo sila Abiy Ahmed harkaa fuudhuu barbaadanii waan jiru guyyaa irraan tana boruu barraaqaadha OMN waliin gaafii fi deebii godha keessatti tuqee ture. Kuni gamma yoo Oromoon dammaqee diinni xiyya eenyu firri xiyya eenyu amma dubbiin diinaa fi fira birata adda kuttee amaarri wal gurmeessee Oromoon lafatan irraa baduudha qabdi ani abbaa Oromiyaadhaa ta'uudhaan qabaa jechaadha amaarri jira ifaan bilisa isaa jira ammoo akka gartee amaarri waan Abiy Ahmed qofa achirra ari'ee booda aangoo marroo dirribaa kumsaadhaatti kannee yookaan hoo nama biraa kannee asii deemuu tokkotti nama fakkeessuun dhugatti ammaan cubbuu uummata Oromoo irra dalaguudha uummanni Oromoo tokkoomee diina guddaa amata 160 isa gabroonfate khabaaletti harma muree harka muree har gadatti nama 110 bakka takkatti gate kana guyyaa tokko afaan keenyaan dubbachuu hin hayyamne ati Oromoo jechuu hin hayyamne hamma arraatti Oromoo 100 keessa namni Amaaraa tokko yoo jiraate akka ati afaan Amaaraatiin Oromootiin waliin haasatu hin hayyamu amma dadhabina Oromootis mana taazeellee yoo jiraate namni 100 kana taa'e lama namni Amaaraa ol seennaan awoo jiran keessummaadhaati afaan namni beekta wajji haasawaa akka isaan hin komanne siin jedha namni ila ammaan tana sammuudhaa achi jirtu uummanni kun dhufee biyyattiin horkaa fuunaan amata 160 miti amata 500 kabiraa nu bulchuudhaaf jiraatan waan ta'eef Oromoon tokkoomee kana hunda ofirraa itti suura qaba. Yaani arraan tana Abiyyi dhoyinaan ABO dhawoon jaama. Waboo dhoyinaan bilisiginnaa dhawoon jaama. Akkasitti nuti rakkoo ifii qabnu ifii boodatti wal jiddura hiikachuudhaatu irra nu afdala. Ammoo diina alaa kanatti wal gurmeessee waan nyaatu dhabee nu nyaachuudhaa deemu kana ifirraa ittisuun barbaachisaadha waan jiruun dhaamsi nu bira geessu kana addeessaa. Amma gara biraatti nu dabarsaa gara kaaniin ammoo Profeesar Mararaa Guddinaadha. Baartiin biyya bulchaadhaa jiru ifii baartii Amaaraatii fi baartii Oromoonaatti adda dhoohee sadarkaa kanatti hiriira adda addaa walirra yaamuun biyyattii kanatti oofaa jira. Profeesar Mararaa Guddinaa waan jee qaba waliin dhaggeeffannee walitti deebi'e. Gaaffii waa'ee eenyummaa Walqaayit. Lammaffaa gaaffii waa'ee eenyummaa Raayyaa. Inni sadaffaan immoo Wallaggaa fi Matakkal keessatti waa'ee uummata keenya dhumanii ilaalchisuun dhaadannoon dhageessifameera. Keessumaa hammeenyummaan Wallaggatti raawwatamee fi Maayikaadiraatti raawwatame osoo hin dagatamne gaaffiin eenyummaa keenya rarra'ee osoo jiruu mootummaan murtee otoo ittiin kenniin hafuun isaa komii uumeera. Malee qaamni mootummaa mormuuf bahee hin jiru. Humna addaatiin hidhannoo hiikkadhaa jechuun maaf barbaachise naannolee kanneen biroo keessatti osoo hidhatanii jiranii kan jedhu gaaffiin keenya. Maaliif kun ta'e gaaffii jedhuuf sagalee keenya dhageessisne. Hiriira guyyaa kaleessaa gaggeeffame ilaalchuudhaan yaada kan kennan dura ta'an paartii Koongireensii Federaalaa Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa hiriirri naannolee lamaan keessatti gaggeeffame wal adda ta'uun ammallee akka mootummaatti ejjennoo tokko kan hin qabnee fi kallattii egeree biyyattii irratti waliigalteen akka hin jirre mul'isaa jechuun furmaata waan jedhan ibsaniiru. Egaa akka keenyatti akka ilaalaa jirrutti siyaasni biyya kanaa ammayyuu karaa qabatee hin jiru jechuudha. Sabnis beekanni jedhamus warri siyaasa keessa jiranis akka waliranii wal gubbaatti bobba'uun kuni akkuma itti fufetti jira jechuudha. Karaa qabachuu hin dandeenye jechuudha. Egaa siyaasni kun karaa qabachuu kan danda'u waliigaltee biyyaatiin mariin biyyaa bal'aan dhugaadhaan deemee hunduu
biyya kana attamitti bultii akka attamitti itti fufuutu irra jira attamitti gara sirna dimookiraasiitti deemuu dandeenya waan kana gubbaatti waliigalteen jiraachuu baannaan biyyi kun rakkoo ishii itti fufa jechuudha. Warra bulchiinsa gubbaa jiranis bal'inaanii akkuma paartilee tokkotti hojjechuu dadhabaa jiru fakkaata. Rakkoo bal'aan nu eegaa jechuudha. Kanaaf furmaanni maal ta'uu qaba? Furmaanni maajiik foormulaa biraa hin qabu. Waggattaanii biyya kanaa wal jeequu, wal ajjeesuu, wal hidhuu dhaabbatee nagaan dhugaa biyya kanatti dhufuudhaa fi marii biyyaa jechaa baane suni lafa qabatee gara hojiitti ka'uu danda'utu irra jira. Itti aantu dura taa'aa paartii Dimokiraataa Hawaasummaa Itoophiyaa fi barreessituu waliigalaa mana marii waliinii paartilee siyaasaa Dr. Raahel Baafee gama isaaniitiin hiriirri kun bu'uura hawaasummaa hin qabu uummata Oromoo fi Amaaraa bakka hin bu'u jechuun ibsaniiru. Amma gabaasa VOA afaan Oromoodhaatiin qophaa'e kana waliin dhaggeeffanneeti jira. Kana irratti Profeesar Mararaa Guddinaan wanti inni jedhe dhugatti paartiin biyya bulchaa jiru hiriira naannoo Amaaraatii fi hiriira naannoo Oromoodhaatti hiriira faallaa walitti yaamuun uummatuma lameenuu walitti buusuudha jedhama. Saniifuu biyyattii hara maleedhatti oofaadhaa jira jechuu Profeesar Mararaa Guddinaa haasawaa isaa kana keessatti addeesseeti jira. Malli falli maali waan juhoo? Akki Profeesar Mararaa Guddinaa lafa kaa'etti akkuma ammaan dura jechaadhaa turretti mariin biyyoolessaa hajaamu sun Oromoo jidduutti gaggeeffamuu qaba. Oromoon warri bilisiginnaadhaatis, warri ABO'tis, warri KFO'tis, warri WBO'dhaatis hundinuu bakka takkatti walitti dhufanii Oromoon maal barbaada? Waan jirurratti yoo waliif hin galle yoo namuutu wanni Oromoon barbaadu ani mataa kiyya keessa na jirti. Jeetu mana muka boqobaa hadeemu ta'e ambite keessan agartan kanatti wal gurmeessitee guyyaa aaraa lafatti nu qoftee namallee nu kafalchiisuudhaatu dhufuudhaaf jiraata. Maaliif amma wanti nuti argaadhaa jirru miidiyaan Somaaleen qabdu xiqqaan guddaan hojii biraa takkallee nu dhiisa. Akka waan Somaaleen duruu jannatu na'iim taatee khalaas rakkoo sidaa hunda hiikattee fudhatteetti tanuma Abiyyi Ahmad tana guyyaa rabbii talaadhaa oolanii. Mustafa Akchar achi warra Amaaratii wajjin walta'ee duru lola guddaa afur irratti banee lolli kun guyyaa 10 deemaadhaa jira. Kanallee booda isinii gabaasuudhaaf jiranna. Akkuma Mararaa Guddinaa jedhe kanatti gaa Oromoon yoo walitti dhufee wal mari'atee karoora qabu wal dura qabatee kan taane lafa kaayee ta'uu irratti walii galee nuti Oromoon kun kana feena. Waan juuta karratti walii galee hafeenu kana abuluu fi abuluutu hojiitti nu hiikaa jeerratti walii galee malee yoon ani karoora yookaan Oromiyaa ani hooggane malee Oromiyaan jahannama haseentu akkamma eenyu namichi Kiiniyaadhaa Raayil Odingaan inuma innilleen if duba deebi'arra innilleen duraan yoon fi Kiiniyaan ani bulchine jahannama haseentu jee filmaata biyyattii keessatti gaggeeffamu yeroo 10 meeqa kofee uummanni isan feene dirqiidhaan uummata kijibee uummata yoon ani isin bulchee aanin dhuddanii deema nyaatanii doolaara ni waabatan jee uummata kijibaa uummanni miskiina kana saddaqee guyyaa gabbahee manneen caccabsaadhaa wala poolisii cafakaa wala biyyattiin tasgabbiidhaaf deegirti. Maaliif yoon ani biyya tana hin bulchine jechuun namni biyyaaf yaadu jiraachuu barbaachisa beekta namni biyyaaf yaadu. Yaani warra bilisiginnaatis tahee warra biraatis tahee namni biyyaaf yaadu yoo jiraate yaa biyyi tuni kara malee deemaa jirti. Kara malee nun deemaadhaa jirta rabbii hootuu teenyee haasuna jedhamni wal qabee wal mari'achiisee irbuu Oromoodhaatiin sirna gadaa Oromoodhaatiin sirna siiqqeedhaatiin yaani sirna gadaa jennaa si mataa wal dhukkubsine ififuutti hin bullu. Rakkoo guddaatu Oromoo harkaa qabaachuu uummanni Oromoodhaa waan takka waan inni balleessan qabu nama kalee isa ajjeesee arraan sana inni deeggarraa maaliif Amaara dhufee isa cafaquurra fuula keenya duratti dura dhumna jedhanii kalee uummanni keenya akkasitti hiriira bahee uummata dhugatti galatoonfatamuu qabu. Daawwattoota keenya qophiitti aantuutiin nuti warsaa qophiitti aantuun Geetaachoo Raddaadhaa kun akkuma isin asitti argaadhaa jirtan kanatti hidhamtoota siyaasaa nama 40 fi wayi ka mootummaan Itoophiyaadhaa kanaan dura qaqqabee manneen hidhaa garaagaraa keessatti gidirsaadhaa ture. Warri TPLF wanti itti nu caalan jaarmeen kun akka jaarmiyaatti ABO booda jaarame nu booda jaarame. ABO booda jaarameeti biyya Tigraay guutumaan guututti bilisoomsee ganna meeqa jiraachisee biyya san ittiin jiraachuu hin dandeenyu eegajee sabaa fi sablammoota biyyattiidhaan walitti qabee kan idiniin kan OBD'dhaan kan maaliin jaaree Itoophiyaa amata 30 guutuu biyya san bulche dhaabbanni kun. Bulchee ammaas eegaa sababii qeeroo fi qarreedhaatti biyya sanirraa arihame biyya isaa deebi'ee
ganna meeqa biyya sun tasgabbeessee nagaan osoo bulchaadhaa jiru lola irra banamees amal lama guutuu ifirraa qolatee lola san injifatee magaalaa Finfinnee haaraan qabachuudhaaf osoo ja'aa jiru dhiibbaan addunyaadhaa dhiibbaan xayyaara diroonidhaa isa ifduuba deebiftee ifduuba deebinaanis bakka injifatamee if harkatti maaliif hin injifatamee je'ee taa'ee mari'ate. Nuti badhaaba keenya keessatti ganna 45 guutuu maaliif aangoo dhaquu dadhabnee jennee wal mari'achuu bar hireen nuu kan namu diddee bar hireen nuu kan namudha hireen hirumaatu nuu kan namudha beebar. Maaliif aangoo irra jiru deemeetuma akkumatti kursii dhaqee bakka sun gattaa'uu barbaada malee rakkoo dhaabni qabu hiikamtee akka itti dhaabni kun zalaalam itti jiraatu hin barbaadu. Dhaabaa fi inni akka wal madaalan barbaada. Dhaaba maqaa dha'uurra maqaan isaa akka dha'uu barbaada. Amma gaa jarri kuni dhaabni isaanii waa hundaa olitti waan jiraachisuu barbaadaniif dhaabni keenya kuni maaliif dadhabbiin isaatii jedhanii ta'anii mari'atanii dadhabbiin isaa hooggana yeroo yerootti dhuga hooggananii haaromfatanii akkasumaanuu hooggana amma moohame ka Abiyyi Ahmad moohe ka uummanni keenyaas hoogganni kunni moohame beeku yoo itti fufi jenneen mooraalii hujaa cabee jira wani nuufi hin jiru jedhanii hooggana haaromfatan. Hooggana haaromfachuun isaaniitu injifannoodha. Hooggana haaromfatanii hooggana islaamaa mootummaa federaalaa birattis fudhatama qabu eega uummatanii eenyuunis Geetaachoo Raddaadhaati. Ministeerri Hajaa Alaa Ameerikaadhaa gaafa dhufee achirraa deemee Finfinnee dhaqee hamma guyyaa irraan tanaa Finfinnee jira. Hamma achitti shororkeessummaan irraa kaafamu dhaabasaa hamma hidhamtoonni siyaasaadhaa TPLF hidhaadhaa hiikaman Finfinnee taa'ee hidhaadhaa. Guyyaa irraan tanaa akka amma isin argaa jirtan kanatti hidhamtoota isaanii hidhaadhaa guuree geessee Maqaleedhaatti aalii isaanii keessatti gannaqee jecha. Warri TPLF ammas bakka kana deemaa jira. Amma Abiyyi Ahmad wanni kana daddafee kana godhuu fi maaliif biyya san keessatti Oromoo, Amaara, Tigree nama sadii jira. Sadii wal tahanii biyya san bulchuu hin danda'an. Lama yoo wal tahee tokkoof jira cabsee bulcha malee. Ganna 40 dura Tigrumaa fi Amaaraatu wal tahee taratti Oromoo cabsee bulchaadhaa ture. Amma gaa 91 booda Oromoodhaa fi Tigreedhaatu wal tahee Tigreen Oromoo jaarratteeti kanaan biyya bulchaadhaa turte gaa filmaata qinijjitti gaafa kaan biyyattii ittiin dhuunfatee sana yoo yaadattan Mallas Zeenaawiin baafatee magaalaa Adaamaa dhaqee ture. Magaalaa Adaamaatti warra OBD'dhaatiin magaalaan Finfinnee teessanii isintu malatti dhawaa duraan keessaa yaasa uleedhaan jeeni akkasii magaalaa Finfinnee deebi'anii waraanaan Amaara nuti injifate jee akkasitti achiidhaaf isamii dhiitu san uleen caccabsanii achi keessaa yaasan. An isaanii Amaara achi keessaa yaasee magaalaa qulqulleessee kantiibaan warra OBD irraa tahee jiru kan Mallas Zeenaawii harkumaan heeraa fi seera magaalaan Finfinnee ittiin bultu magaalaan Finfinnee magaalaa Oromiyaadhaati jee heeraa fi harkuma isaatiin heeraa seera baasee ittiin magaalaa Finfinneedhaatti ittiin nama bulchu ittiin godhe isii torban lama kana ta'iniin gaafa san biyya dhaqee waggaan biyya dhaqu nama Amaaraatii nama taksiidhaati waggaa waliyyaan karaa akka gaarii natti hime maal naan jee nuti akka TPLF kan itti injifannee beektan naan jee akkamitti injifattanii jeen isaan maaliif yaani Finfinnee keessatti namni guddaan isaanii nuti wanni Finfinnee keessatti guddachuu qabnaa wani jennuufi akka jara san irratti baalaansii uumnuufi. Irrallee guddachuu baannu baalaansii gaafa uumte waan fedhu sirriitti hojjechuu hin danda'u. Mee akkamitti moohattanii jeen warri taksii qabu biyya tanaa nuyi naan jee namni biraan jiru jaka taksii oofu. Gaafa nuti biyya tanatti injifanne filmaata suni keeysanii mitii jalii nu jala haqan rabshaa godhuun daruurii taatee argamtee jee. Waggaa kana maal godhe jee warra taksii qabuun guutumaan guutuu tokko manaan bahinii guyyatti meeqa direed maallaqa hagana hoo maallaqa fudhadhuu mana taa'e. Akkasii warri taksii qabu guutuun mana galee hayama hojjettoota mootummaadhaa namni magaalaa bakka fagoodha namni magaalaa keessa olii gad deemu taksii yoo hin jiraanne namni akkam haa ta'u akka uummanni mootummaadhaaf finciluu barbaadan beekte. Amma maal godhe jee mootummaan otobiisa qabu fidee magaalaa gannaqee otobiisaan amma nama guuree kaan karaa amboo kaan karaa yaani nama magaalaarraa dagagalchuudhaaf. Karaa ambootti eegannee karaa wallootti eegannee karaa bahaatti eegannee karaa malti eegannee otobiisas gubuu eegallee jee. Akkasitti mootummaa kana hedduu rabbashnee je'eeti natti himee namni sun boodarratti akkasitti anaanuu waldhabnee akkasitti addaan baane jechuun kiyya gaafa isaan akkasitti magaalaa Finfinnee akkasitti dhuunfatanii akkasitti rabbashanii diinagdeedhaan laamsheessanii Mallas Zeenaawii achi keessa ari'anii Mallas Zeenaawii Adaamaadhaan galesanii waraana Junaayid Saaddoodhaa jaare Faxinoo Hajaniinsitu dhufee warra Amaaraas keessaa akka jirre godhe.
Gaafa isaanii ani gaafa naan dhageessanii poolisiin magaalaa Finfinnee keessa jirtu nam kum 25 jira. Nam kum 25 irraa namni kum 13 ijoollee Oromoodhaati. Namni kum 13. Poolisiin tokko Tigree yoo ta'e, poolisiin tokko Amaara yoo ta'e, tokko yoo Guraagee ta'e, tokko Oromoo ta'uun dirqama. Nam lama waliin yaa'anii tokko Oromoodha. Lamaan deemu keessa tokko Oromoo. Maaliif nama cubsanii wajjin wallolleetiin ani odeeffataan qaba. San duratti odeeffata argadhee jira waan ta'eef poolisiin nama lama deemu sun hundinuu Oromoodhaa tokko. Maaliif biyya Oromoodhaa waan taateef Tigree nama waan mo'amee jiruuf Amaara kana injifachuudhaaf lafa Oromoo kanneen Oromoon Amaaricha keessa yaaftee poolisiin achi keessa jiru lama yaati tokko Oromoo ta'uun dirqama. Akkasitti isaa wajjin wal dhabnee gabbu'ee poolisiin ayyaamee poolisii gaafina ayyaamu poolisii afaan isaaniitiin gaachii dubbatee akkasii poolisiin ayyaamee akkasii poolisiin lamana dhufanii gaafina dhufanii lamana keessa hamtu Oromoodhaan jedhanis. Sodaa waan jedhan jiru akkasitti jennaan ka ittiin dheeraadha. Ka ittiin laal wanna fakkaatu honi ana Oromoodhaan jekkasii qoma dhawate. Akkasitti anis tiime qaba rakkoo na mudate. Akkasitti fuula kee duratti kabalan azooranii bakka inni fedhu akka nageessu godhanii siin jee. Saniifuu Oromoon akka Oromoodhaatti tagaafa sanuu Mallas Zeenaan akkasitti Oromoo affeerratee magaalaa sanatti akkasitti akka isaan jalacha keessa yaasan godhe sani har'a wal tumsinee uummata kana adabatti gochuun hedduu barbaachisaadha. Uummata kana adabatti gochuun taanaan gaafa kun mo'ame anis ni mo'ama atis ni mo'amta nu hundinuu baqanneeti Keeniyaatti arguudhaaf jiran. Gariin nama ammaan maal jechaadhaa jira. Abiyyuma ariihaniitti nuti magaalaan kan nuti adeemanii Finfinnee Oromiyaa nuti bulchaa. Isaan nuti adeemanii Oromiyaa dhaqamte Oromiyaa si kannan. Sanillee yaada akkasii san irraa illee fagaachuutu gaariidha. Warri TPLF akkasitti jaarmee isaaniitis haaromsanii mootummaa Abiyyi Ahmad wajjinis walii galtee xumuratanii hidhamtoota isaaniitis hidhaadha gallakkisanii. Egaa hidhamtoota isaanii hidhaadha gallakkisaniis haalli yeroo ammaan tanaa waan barbaadu irratti Abiyyi Ahmad waliin ta'anii warra Amaaraatiis adamsuudhaaf kan jiraatan ta'uu dhaatu dubbatamaa jira. Lafti Walqaayitii fi Humaraa fi maaliin Amaara harkaa fuudhamtee guyyoota muraasa dhufan kana keessatti isaaniif deebi'uudhaaf kan jiraatu ta'uu arraan qabee Abiyyi Ahmadii fi warri TPLF waliin waa hundi godhuudhaaf jiraatan. Akka isin agartan kanatti Abiyyi Ahmad hidhamtoota Getaachoo Raddaatiin hin deeminii hammaan hidhamtoota asii gallakkisee fuutee si deebisutti. Lamma akkuma pireezidaantii nama Halee filamee tokkotti har'a hoggaan fi bu'aa nama 47 warreen hidhaa turan fuudhee xayyaaraan magaalaa Maqaleetti geessee gannaqu aaliin hangamte ka gammatti. Namni sabas Tigraay yaadu eenyu yani akkanatti Getaachoo Raddaadhaa akka Tigraay keessatti fudhatama argatu Abiyyi Ahmad godhee jira jecha. Amma galata kana Getaachoo Raddaa siisi Abiyyi Ahmadiif deebisuudhaaf ta'a. Warri Eritiriyaa duruu arkanam warri Eritiriyaa duruu dubbiin galtee fi egaa Abiyyi Ahmadii fi Getaachoo Raddaa duruu haala kanaan walii galanii TPLF dhiibbaa irratti oofamteen Getaachoo Raddaa filachuun Eritiriyaa biratti ergaa guddaa qaba. Maaliif isaan duraan keessaan yaadanii Abiyyi Ahmad TPLF biratti dhiibbaa hin qabu. Dabreessuunumaa fi jamaatu isaanii kan duraan waamamoo marqusanii achi filatanii uummanni sochuma aaduu malee mas jaanima kan dura dhoofanii booda walii bu'uun kan jedhamu waan jaaniif deemee Abiyyi Ahmad nama ifin fedhu yoo filatan malee baajata isinii gallakkisu isinii gad hindiisu jechuudhaan Getaachoo Raddaa akka filatan godhee Getaachoo Raddaa osoo olii hin bulin Finfinnee dhufee Finfinneetti ministeera Hajaa Alaa qunnamee eegasii Shimallis Abdiisaa fi Abiyyi fi Adaanach Abeebee wajjin bashannanaa guyyaa 7 kan achi jira akkasitti nama 70 meeqa hidhaadhaa gallakkisa nama 40 meeqa hidhaadhaa gallakkisanii fi xayyaaraan fe'anii fi geessanii Maqalee gannaqanii fi jecha hidhattoonni qawwee qaban warreen TPLF Abiyyi Ahmad wajjin waraana isaatti makamanii duula seenuudhaaf adduriin xumurameeti jira. Waan kanaan wal qabatu kan ammallee isin dhageessuudhaa jiraadhuutu jira. Mee ammas gabaasa kan dhaggeeffannee walitti deebina. Yeroo dhiyoos Oromiyaatti nagaa buusuun akka barbaachisu waraana bilisummaa Oromoo waliin rakkoo jirus mariin furachuuf qophii akka ta'e irra deddeebiin ibsaa jira. Hammam dubbii waltajjii irratti dubbatamuun rakkoon jiru mariin furamee Oromiyaatti nagaan akka bu'uuf gama mootummaan kutannoon jiraachuun himamuu qabatamaan mul'ata jiraachuu. Kantiibaan magaalaa Naqamtee obbo Toleeraa akka jiran wayita ta'u sirni aangoorra jiru isaan kana hiikuuf fedhii mul'ata.
godina shawaa kibba lixaanaa toleetti humna hidhamtoota siyaasaa Oromoo harka isaa jiranii irratti furmaata kennuuf fedhii mul'isuu dhabuunsaa dhimma hedduu mufachiisee fi ejjennoo mootummaan dhimma Oromoo irratti qabu akka gaaffiitti kaasan taasiseedha. Mootummaan har'as Oromiyaatti faallaa nagaa tarkaanfachuun waraanni isaa golee Oromiyaa maraan bobbaafame dargaggoo qotee bulaa fi ilmaan isaa diinummaan adamsaa akka feeteen ajjeesaa qabeenya isaarraa saamaa fi hidhaatti guuraa jiraachuutu himama. Kun immoo mootummaan dhugaan Oromoo waliin nagaa buusuu barbaada gaaffii jedhu kan jabeessu ta'eera. Bulchiinsi Abiy Ahmed uummata Oromoo waliin araara buusuu kan barbaadu taanaan fedhiin nagaa waltajjii irratti dubbatamu hojii qabatamaa nagaa buusuuf danda'uun lafarratti mul'achuu qabaa jedhu. Hoogganoota adda bilisummaa Oromoo yakka tokko malee hidhaatti dararamaa jiran dabalatee hidhamtoonni siyaasaa Oromoo kumaatamaan hidhaatti dararaa argaa jiran haal duree tokko malee akka hiikaman taasisuun tarkaanfii jalqabaa mootummaan Oromiyaatti nagaa buusuuf fudhachuu qabu ta'uu akeekan. Kana malees waraanni golee Oromiyaa garaagaraan bobbaafamee guyyaa guyyaan uummata gooluu akka ka'u lolli dhaabbatee waraana bilisummaa Oromoo waliin marii qabatamaatti akka cehamu jaarmiyaalee fi hayyoota siyaasaa sabichaa waliin hiree naannichaa fi biyyaa irratti gadi ta'anii mari'achuun akka barbaachisu hubachiisanii jiru. Uummanni Oromoos dhimma hidhamtoota siyaasaa isaatii haqa dhabanii gola gidiraatti dararamaa jiranii callisuu akka hin qabnee fi isaan badii malee hidhaa jiran marti akka hiikamaniif kallattii danda'amu maraan dhiibbaa uumuun akka irraa eegamus dhaamanii jiru. godina shawaa kibba lixaanaa toleetti humnooti mootummaa uummata irratti saamicha raawwachaa jiruu beekamee jira. Kantiibaa Toleeraan miseensa caffee Oromiyaa yoo ta'an kan filaman hawaasa godina Wallagga Bahaa naannawa buufata filannoo Jimmaa Arjoo bakka bu'uudhaani. Miseensi caffee tokko mirga himatamuu dhabuu yookiin immuunitii qaba. Haa ta'u malee obbo Toleeraan sababa gahaa tokko malee raayyaa ittisa biyyaatiin erga waajjira poolisii magaalichaa keessatti ugguramanii guyyaa sadaffaa isaaniiti. Torban darbe keessa itti gaafataman waajjira bilchiginnaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee obbo Dassaaleny Bokonjaa humnoota ammaaf eenyummaan isaanii adda hin baniin ajjeefamuu gabaafamee ture. Ajjechaa sana hordofee raayyaan ittisa biyyaa magaalaa keessa sakatta'iinsa goona yoo jedhu kantiibaan magaalaa Naqamtee hidhaman kun erga lubbuun namaa darbee sakatta'iinsi godhamu kan maaliiti jechuudhaan atakaaroon isaanii fi raayyaa ittisa biyyaa gidduutti dhalachuu maddeen keenya himanii jiru. Haga guyyaa har'aa buufata poolisii magaalaa keessatti ugguramanii kan jiran obbo Toleeraan mana murtiitti akka hin dhiyaatin illee dhageenya jirra. Amma gabaasa OMN qophii kana waliin dhaggeeffanneeti jira. Gabaasa kanaanii waraana bilisummaa Oromoo dubbiin dhimmi guddaan amma dhimma waraana bilisummaa Oromoodhaati. Dhiibbaan amma hawaasni addunyaadhaatii fi hawaasni Oromoodhaatii fi miidiyaaleen Oromootii fi abbootiin gadaatii fi abbootiin amantaadhaatiis godhan waraana bilisummaa Oromoo waliin mootummaan haasa'uu qabaadha. Ammoo awwaaniin argaadhaa jiru viidiyoo kana alkaayyadha. Waan argaadhaa jiru mootummaa waraana bilisummaa Oromoo waliin haasa'uudhaaf deemu argaadhaa hin jiru. Maaliif? Warri TPLF akka isaan itti mootummaa ittiin jilbiifachiisan isaanii ganna lama guutuu nyaanni gara Amaaraatiin irraa citamee jiru, nyaanni gara Afarii irraa kutamee jiru, gara Jabuutiitiin irraa kutamee jiru, gara hundaan nyaanni irraa citee jiru, gara Eertiraatiin karaan cifamee jiru waanuma dur kuufatan nyaachaadha. Saba isaaniitii wajjin hunqaa nyaachaadha. Waraana naannoon Amaaraatii fi Abiy Ahmedii fi warra Eritiriyaa fi Somaaliin irra bante amal lama guutuu ifirraa qolatanii lola sun injifatanii inumaan deebi'anii haaraan magaalaa Finfinnee qabachuudhaaf tattaafatanii turuu isaanii gabaasa guyyaa kaleedhaati. Amma gaa waraana bilisummaa Oromoo wajjin marii akka godhaniif dhiibbaa oofadhaa jirra. Dhiibbaan nuti oofadhaa jirru kuni waraanni bilisummaa Oromoo illee hayyame mootummaa wajjin araaramee akkuma loloo beekuttiin araaraas beekaa araarameetiin nageenyi Oromiyaa keessatti akka bu'u godhaa je'eeti jira. Amma mootummaan maal wanni inni godhaa jiru tooftaa mootummaan itti fayyadamaa jiru isiniim. Ganna afran dabran kana guututti Wallaggaa akka nyaanni hin seenneef akka dhugaatiin hin seenneef akka uummanni bahee hin galle akka qotee bulaan qotatee hin jiraanne akka barataan baratee hin jiraanne akka daldalaan daldalee hin jiraanne godhee jira. Amma ganna afur guutuu sababii waraanni bilisummaa Oromoo naannoo san sossohuun wayita mootummaan akkanatti karaa Gambeellaatiin, karaa Banishanqooliin, karaa Gumuziin, karaa naannoo Amaaraatiin, karaa Oromiyaadhaatiin, naannoo Amaaraatiin faannoo itti galagisee faannoon guyyaa guyyaan keessa dhiichisaa wayita ooltu uummanni immoo faannoo namarraa dhorku dhabuun waraanni bilisummaa Oromoo isaan nuun nyaachisee nuti isa obaasaa jira jaan kun faannoollee irraa dhorkuu dadhabuun uummata abdii murachiisee jira. Amma mootummaan kan barbaadu maal isa kana barbaada. Uummanni ifiin fedhii isaatiin osoo mootummaan irratti hin duullee ijoollee tana kana keessa yaa'anii firaa yaasuu barbaada. Asiin karaa kanatti cufee jira, karaa saniin cufee jira, karaa saniin cufee jira, karaa itti yaa'an hin jiru. Booda dirqiidhaan akka harka kanatti godhuu barbaada malee mootummaan wajjin haasawee
akka warra TPLF hiree kanneef kanatti hiree kannuuf hin barbaadu. Maaliif waan inni jechaadha jiruun siima. Waan mootummaa keessaa nu dhaqqabaa jiru. Yoo arraan tana mootummaan waraana bilisummaa Oromoo waliin haasawee nagaya buusee Oromiyaa keessatti poolisiin isaanii ramadamtee akka nagayaan jiraatan isaan godhe. Faannoonis nuti waan Amaara taaneef mootummaan nu wajjin haasawuu didaahii nutis nu wajjin haasawee waan silaa achitti oolaan argatan nutis argachuudha qabnaa. Waan jedhaniif kana diddaadhaaf mootummaan warra waraana bilisummaa Oromoo waliin haasawuu hin barbaadu waan jiruutu deemaa jira. Maaliif ammallee waan kana akka mootummaan dubbatu kanaaf sababa ta'ee jira. Warri waraana bilisummaa Oromoo ganna shan guutuu dhuga naannoo kana jiranii mararfannaa waraana mootummaa federaalaa keessa illee ni qabanii meeshaalee nagaaratti kannamaa fi odeeffannoo nagaaratti kannamaa fi meeshaa arraan tana waraanni bilisummaa Oromoodhaa qabu waraanni mootummaadhaa hin qabu. Ammoo sadarkaa silaa barbaachisanitti magaalotuma naannoo Wallaggaa keessa jiran Naqamteedhaa fi Dambidooloo fi Mandiidhaa fi naannoo Amboo kanas marsanii jiran waan ta'eef Buree Horaa fi naannoo kana magaalota gurguddaa akkanaa guyyaa tokkotti yoo mootummaa harkaa laqaaqee fuudhe mootummaan magaalota kana deeffachuudhaaf akkamma gabaasni bakka hedduudhaan dhaqqabaa jirutti waraanni mootummaa gaafa magaalaa keessaa bahee deemee wanna jiru walguurratee heddummaatee magaalaa takkarraa baha. Gaafa inni magaalaa takkarraa akkasi bahe waraanni bilisummaa Oromoo kasnaa magaalaa biraa jiru dhufee magaalaa sayyoo duubaa dhuunfate waraanni sun akka magaalaa sirriitti ol hin deebiin godha waraanni biraas karaa itti muree sila afaan faajjeessee magaalaa laaftuudhatti harkaa fuudhuun ni danda'ama garuu tooftaa akkasitti fayyadamuu dhabuun chaansii guddaa mootummaadhaaf kanna waan ta'eef mootummaan lafarratti lafti isaan irraa qabatanii harka qaban waan hin jirreef hin jiru jechuu dandeenya. Lafti silaa mootummaan itti haajamu ta hawaasni addunyaalleen arraan tana magaalaa Amboo namni dhaquu fedhe nagaan deemee dhaqa Naqamteen nagaan dhaqa Dambidooloo nagaan namni deemee dhaqa saniifuu magaalota gurguddaa akkana harkaa fuudhee waan hin jirreef wanni akka wajjin haasa'u dirqamaaf isa oofu hin jiru. Maal malee akka hawaasni addunyaadhaa isan cinqineef akka hawaasni Oromoodhaa abbootiin gadaa miseensonni isaa abbootiin siiqqeedhaa haawwan siiqqeedhaa isa hin cinqineef waraana bilisummaa Oromoo wajjin haasa'uudhaan barbaadaa kunoo dhufanii harkaa kannatanii jaalkanii guyyaa waan akkanaa kana propaganda akkanaa kana haa oofu malee wanni kanaaf ragaadhaa guyyaa Shimallis Abdiisaadhaa asii ibsa baasee dhufanii harkaa kannatan jee guyyaa lamadaa namoonni inni televezyiina irratti fidee keessummeessaadhaa ture waan araara kana wal faalleessu dhugaan dhugatti. Araara kanaaf sila kadhugaa barbaadu ta'e hidhamtoota siyaasaa adda bilisummaa Oromoo as keessaa gallakkisee hayyuduleen adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo kana hoogganaa ture as jira waan ta'eef yoo addaan baanee jirrallee ja'an yaani karaarra yaani nuwaa fi ijoollee tana jidduu jiraadhu amma fakkeenyoonni fi qaama sadaffaa isaan caamsan mootummaan asiin taa'ee waraana bilisummaa Oromoo asiin taa'ee daawwatu isaa asiin taa'ee ijoollee inni fudhatti mootummaan waan hin fudhannee kan hin beeku sila karaa kana deemanii irra gaarii fakkaataa garuu nagee buusuu waan hin barbaanneef karaa kanas deemuu hin barbaadanii ijoollee wajjinis araara buusuu hin barbaadanii ijoollee ammoo karaa hin fakkaanne dhiibbaa irratti oofanii hawaasni immoo naannoo Wallaggaa jiru nuti nu gahee jira ifaan ifa jechaadhaa jiran dhaamsi isaan biraa nu gahaadhaa jiru nuti nu gahee jira lolli. Jechaadhaa jiranii kun egaa dhiibbaa irratti oofuu eegama ammoo aktiivistoonni Oromoodha hawaasni Oromoo biyya ambaa jiru abbootiin gadaa miseensonni paarlamaa mootummaadha akkuma dhiibbaa amman dura mootummaa irratti oofuu eegalle kanatti akka hamma mootummaan ijoollee tana wajjin araara buusee Oromiyaa nagaa harkatutti kan itti fufuu qabu ta'u sanumaan dhaamuu barbaada. Amma egaa Oromiyaa keessatti nama miliyoona 51 beelaan miidhamaa jira jechuu Oochaan gabaasa baasa keessatti addeessee ta'ee jira. Mee gabaasa kanas xiqqoo irraa gurra isin buuseetti walitti deebina. Is suffering a terrible hunger crisis amidst the longest drought in over 40 years. Hasan Saanee qondaala sagantaa nyaataa addunyaa Somaaliyaati. Beelli Somaaliyaa keessaa sodaachisaadha jedha. Hongee dheeraa waggoota 40 keessatti mul'atee hin beeknetu mul'ate. Lubbuun hedduun darbaa sadii akka barbaachisu sagantaa nyaataa addunyaa kun himee jira. Yoo gargaarsi biiliyoonaan lakkaa'amu kun hin argamne garuu ji'oota 12 hanga 18 ittaanan keessatti godaansa jumlaa biyyoota gaaga'ama keessa jiran keessatti arguu dandeenya jedhan daayirektarri olaanaan World Food Program David Beasley torbee darbe. Gargaarsa bara darbe Ameerikaa fi Jarman irraa argataniif kan galateeffatan daayirektarichi Chaayinaan biyyoonni galoo galaanaa tujaaronni fi biyyoonni garaagaraa tumsanuuf godhan akka saffisan waamicha goonaa jedhan. Daayirektarri olaanaan World Food Program David Beasley torbaan kana bulchiinsa Kaarolaayinaa ambaasaadar Sandi Maakeedhaaf
aangoo daayireektarummaa dabarsanii kennuuf jiru. Biyyoota addunyaa keenyaa 49 keessatti lammiilee gargaarsa barbaadan miiliyoona 300 fi miiliyoona 50 ta'aniif gargaarsi doolaara biiliyoona 23 argamuu danda'a laata ka jedhu akka isaan yaaddeessee himan daayireektarri duraanii kun. Biyyoonni Afrikaa kutaa Saahel riijin dursa argatan. Daawwattoota keenya amma gabaasa OMN qophii kana waliin dhaggeeffanneeti jirra. Gabaasa OMN arraan tana maxxanseen namni miliyoona 51 Itoophiyaa keessatti kan nyaata barbaadan ta'uu addeesseeti jira. Miliyoona 197 doolaara kan isa barbaachisu ta'uudhaas OMN guyyaa arraan tana addeesseeti jira. Amma gabaasa itti aanutti nu dabarsa gabaasa itti aanuuni Somaaliin yookaan liyyuu poolisiin naannoo Somaaliidhaa guyyoota kurnan dabran kana humna guddaadhaan naannoo Afar weeraraadhaa jiranii akkuma asiin dirree dhawaadhaan qabee Hursoon asiin afdamiin bikkeedhaan oofee ergootaatiin laftan hunda qaxxaamuranii deemanii Afar humna hawaasatti weeraraadhaa jiranii amma akkuma kanaan dura isinii gabaasuudhaaf tattaafadhetti warri Somaaliidhaa kuni warra Amaaraatii wajjin waliigaltee guddaa uummatanii Oromoo jilbifachiisuudha qabnaa waan jedhuun ilaali amma Somaaleen asii hatee huunoo asiin Afar bira kottee Amaara asiin amma lafa Afarii tana akkana dhawanii Amaaraa wajjin walitti hidhachuu barbaadanii akkuma kanaan dura Tigree wajjin walitti hidhachuu barbaadanitti ammaas Amaaraa wajjin walitti hidhachuu barbaadanii duruu laayina jijjiiran jechaadha. Engata Tigree wajjin akkasitti turaaf nu godhanii arrammoo Amaaraa wajjin maallaqa guddaa Amaarraa argatanii akkasitti amma Afarii biyya nyaachisaa jiranii Afariin gaamma akka himamutti ka odeessi achiraan dhaqqabe addeessutti Afariin deemtee mootummaa federaalaatti himatteeti jirti. Mootummaan federaalaa waraana guddaa naannoo Hawaash kana fidee Birhaanuu Juulaadhaa hooggantoota naannoo Somaaliidhaatiin lola dhaabaa jennaan hin dhaabnu hamma lafa Somaaliidhaa deeffannuu jedhaniini garba ciisaa isaan garba ciisee jedhanii huunoo Hawaash karaa Islaammaa karaa Gawwaanee durii kun tokko 958tti waliigaltee Gawwaanee jedhanii jira. Karaa Gawwaanee kanatti ciisa akka karaa Gawwaanee kana asin dabarre. Afar akka gadi hin dabarre ciisa akka karaa hin dabarre. Amma ciisa asin kuteetii nama Eertiraa wajjin walii hidhachuudha deemu fakkaata. Achitti lafa guddoo qabatee ture garuu Eertiriyaan warri Afariidha loloota ganna lameen dabran kanatti Somaalee hedduu dhawanii firaa lafa sanirraa firaa yaasanii garuu amma aanaalee 10 ol guyyoota kurnan kana keessatti Somaalee irraa qabatteeti jirti. Waraanni federaalaa dhufee lola dhaaba jennaan hin dhabnu hanga biyya teenya deeffannutti jedhaniini hanga gamma garba ciisaa dhaatti deemuudhaaf deemanii gaafonni maalirraa dhufe warri Amaaraa duru qabeenya guddaadhaan Somaalii kan gargaaranii jiran ta'uu maddeen gabaasaniiti jiranii gaafa Afarirraa harka dhiqatan asitti aanaa jaarsoodhaatti gad deebi'anii wanti isaan jechaa jiran ammaahu Mustafa Akchar mootummaa naannoo Oromiyaatii wajjin dubbatee biyya hidheen kan ammaan tana miliyoona 140 naannoo mararri ijaaramaa jiru sun akka dhaabu taakka aanaa makkanisa Oromoodhaa hajuu kawtoo goocaalee wajjin wal tuqusan akka dhaabsisu. Kana godhu baannaan humnaan goosifnaa jedhanii jiranii amma abbootiin waraanaa Somaaleedhaatii fi Mustafa Akcharilleen waldhabbii guddaarra waliin jiran ta'uu maddeen nutti himaniiti jiranii manneen haayiskuulii Oromoon dheengadda naannoo sanitti bantee maaliif asii banta jechuudhaan lola guddaa walirratti kan gaggeessaa jiran ta'uu maddeen gabaasanii amma gaa asiin lola oofanii Afar huuna naannoo isin agartan kana hunda irraa qabataniiti jiranii amma gaa kanaan wal qabatee lolli osoon dhoohin dura magaalaa Aayishaa keessatti hiriira ba'anii karaa daandii baaburaa guyyuu karaan baaburri hollaawwan isin beeytanii 175 ka Itoophiyaadhaati 125 ka Jibuutiidhaati amma gaa qabeenyi Itoophiyaadhaa harka eenyutu kufee jira harka Oromoodhaatu kufee jira amma nuti namni fageessee waan laallee biliis ammaaf istoop jaamana keessatti taa'u cufadhaa tatta'a Oromoo hin burjaajeessina amma qabeenyi jarri harkaa qabu guutuutti harka Oromoodhaa kufee jira waan ta'eef Itoophiyaa lafti jaamtu tuni Doollo naannoo Ogaadeen ta'a achirraa qabee hamma Bahardaariin Matamaadhaatti lafti Itoophiyaa hunda harka Oromoodhaatti buutee jirtu. Kana hunda kunuunsuudhaatu warraan tan Oromoorraa eegama. Lakki antana malee hin falu taanoo eenyuuf dhiifteeti. Saniifuu amma namni antana malee hin falu kun mana isaa galee mana cufatee taa'uudha qaba. Namni itti gaafatama biyyattii guutuu daangaadhaatti. Yani amma baaburri Itoophiyaadhaaf Jibuutiitu deemu kun 175 qabeenya Itoophiyaadhaatiin jedhamu gaate qabeenya Itoophiyaa eenyuti Oromoodhaati.
eenyu fidhiifteeti lakki ani maarreen fedhu qabeenya Oromoodhaati waan ta'eef Oromoon qabeenya kana hunda kunuunsuudhaatu irra jira qabeenya kana Soomaaliin dhuftee guyyaa guyyaan taphachuun dhaabbachuu qaba. Kanaatu deemuudhaatti jira. Amma gaatti aansee ministeerri Haajaa Alaa Yamaniidha Maarch 20tti magaalaa Finfinneedhaa dhaqee achitti hooggantoota Itoophiyaa wajjin wal arkee misooma isin itti jirtan kana ni deeggarraa akka Yamaniidhaatti je'anii Yamaniin gaafeef haala isin kan jirtu hundi keenyaa ni beena waan deeggaruus waan qabu garuu gaa waanuma duulumaa isin jettuun jaajeeti inni jeebeete akkas jennaan warri Masriidhaa dubbii hin goone guyyaatti aanu Yamanoota nam 80 Adan irraa qabanii magaalaa Kaayiroo dhaqan achumara xayyaaraan Adanitti deebifteen maal jennaan Itoophiyaan hawaasni gootuu jaanii. Yani haalli dippiloomaasii Yamaniidhaa fi Masriidhaa amma haala hamaarra jira jecha. Sababni innis waan ministeerri Haajaa Alaa kuni deemee Itoophiyaa dhaqee misoomaaf hojii isin godhaadhaa jirtan waan gaarii jirtanii isin wajjin dhaabbannaa waan majee qofaaf warri Masriidhaa Yamanoonni waraqaa biyyattii ittiin seenan if dura argatan malee Yamani Arabaa beek. Amma nuti biyya Masrii dhaquudhaaf qaama nageenya biyyattiidhaatu abaluu kun biyya teenya dhufuun taajee waraqaa seeqan akka nu dhayxee dhaquun ta'u. Nuti kana mormu jirra beektaa nuti bishaan isaan dhugan kun 185 nu biraa bahaa nuti biyya san dhaquudhaaf hayyama hun barbaachisu irra hin jiru Gaaza Israa'elii fi biyya biraatti gurgurtisuun Masriin biyya teenyatti nu hannu qabdii Gaazaa nyaataan bilcheeffatan kana bilaashitti. Muqaabila bishaanii jechuudha jira nuti amma gaa waan namni tokko Itoophiyaa dhaqeef lammiin nama sanii akka Masriin seenna godhuun hanga akkatti ilaalamu qabu dogoggora akkasiitiitu dalagamaa jira. Kanarratti gaa ministeerri Haajaa Alaa guyyaa kana gabbahee ani waan san hin jennee dubbina irra kaayee malee jee dhiifamallee gaafatee jira. Garuu Masriin dhiifama sanillee fudhachaadhaa hin jirtu. Hedduu Yamanoota miidhaadhaa jirti warri Yaman hedduu rakkachaadhaa jiranii biyya Masrii keessa warri jiranilleen tanumaan gaa gurra isin buusuu barbaade. Gara hanga amma Tiraampiin pirezidaantiin duraanii Ameerikaadhaa guyyaa har'aan tanaa magaalaa Niiyork dhufeetii jira. Magaalaa Niiyorkitti dhufee mana murtiidhaatti boru harka kannataa. Achirratti gaa himanni toora 30 fi wahii irratti banama. Mana barlamaana biyyattiidhaa jeequudhaan dhuunfachuudhaan wal qabatee kuni himata keessaa hin jiru. Garuu ammoo biyya san keessatti waan nama danfoo dalaguudhaa fi maallaqaan gargaaramee bakka hedduutti heera cabsuu waan jiruutu jira. Inni immoo himanni amala irra deemu kun waanumaan namicha Baayidanii wajjin wal mormeef filmaanni kun seeraan akka gaggeeffame naalaala waan hin je'eefi kun irra gaggeeffamaa jira malee wanna dhugaadhaatii miti jechaadhaa jira. Garuu guyyaa boru sirnaan himanni irratti baname kuni kan irratti dubbifamuudhaaf jiraatu ta'uu gabaafameeti jira. Tiraampiinis gaa heera kana kabajee dhufee bakka san jiraachuu isaa hedduu keessa beektoonni numaa akka inni heera kabaju godhaniiti ja'aniiti jiranii. Gaa qophii teenya kanumaaniin xumuraa guyyaa boru waan manni murtiidha itti murteessuu fi waan ja'aniin laalleeti walitti deebina. Qophii kana qopheessuun qindeessuudhaan kan isin biraan ga'e ana gammadaasuu teeraati. Qophii akkanaatiin hamma walitti deebinutti nagaan nu turan afeerraa keenya.